Oh, welcome. Bagana gan nuftan sesena. Welcome to Bagana gan nuftan ya hatikum. God gawabada sesena woyi welcome to Bagana gan nuftani igakum enyuma hinyam fayam ni jirra hala yoro rasni haso kushina madamin jirakaru ifam sesena Okay, muzikan hiya gawawada singa hedun jalada victor dautinko sabona botikana fanisina fire sesena ahlan fikum bagana gan nuftani salamata warajcha turtani wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bagana gan nuftani noru sinin janira ol kani sinsimane zirrawan bali kenyara isinsimane zirrachu dashon wal simajutun rawan ika mufjat you know bagana kan olkayme no tolka olka shuf kasit tinsabtu hazi fadin zira look nargamamti hazi fadin zira haji
hojjechi fadhee hin jira jechuudha. Yoo ilaaltan eenyummaa keenya yoo as kan ilaaltan goota keenya kan oromummaa isaaf wareegame jechuudha. Caaluu Hundeessaa jechuudha. Argamaa jira natti fakkaata. Waaw mashaallah kan bareeda. Anumti yeroo nama waa sana qabu fakkaadhee jira natti fakkaata. Baay'ee bareeda rakkasta bilaalu cima keessatti osoo sinaatiin katabe ani of bareeda jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan fiikum bagana kan dhuftanii. Haala yeroo rasni dubbachuuf handeema. Haala yeroo irraa wanta nuti jira nuyi garuu waan hundaa ajandaa godhanii oliin baanu beektu. Waan hundaa ajandaa godhanii kan oliin baaneef sababni isaa maaliif fageessini waan yaaduu dandeenyuuf jechuudha. Waan tokko yeroo dubbannu duuba keenya ilaalaa waan dubbannuuf jechuudha. Maaliif nama tokkotti yeroo quba tokko qaban qubni afur waan natti galagaluuf tilmaama waan haasofnuuf jechuudha. You know jechuun nama tokko natti fakkaata. Understand isini jechuu wayyaa maaliif Ingiliffaa kanallee yeroo tokko keessa buusachuu wayyaa jechuudha. Bagina gaan dhuftanii qaaliiwwan koo hordoftootaa fi kabajamtoota hordoftoota aktiivist Hawwishaa beejii jalatti kan argamtan marti keessaniyyuu Hawwishaan bagina gaan dhuftan isiniin jetti baay'ee leesin jaallatti jechuudha. Bagina gaan dhuftanii saatii darbeen dhufee egaa saatii darbee yeroo dhufnu tokkoffaa hojii mana madaamiti lammaffaa waan Facebook irraa ilaalaa jirru kun ija nu dhukkubsa akkuma na argitan har'a Bangaalii ma ilaaluun iyyuu nan uffisiisee jira jechuudha. I don't know bas Facebook kana dhiisii itti fayyadamuu isaa dhiisaasaa wayis iyyata galchannaasaa hin beeku daawon hin Bangaalii jennee jirre because Bangaaliin kun nurraa citaa hin jiru ammallee intini nutti mazal postii manutti gochaa jirtu. Zabanyoota ko karaa imoon bilbilina please naaf obsaa moo hojii irra jira. Haala yeroo bilbilinaa keessa haala yeroo irraa dubbachuu dhufe waa'ee siyaasaa miti because waa'ee siyaasaa wajjin wal qabsiistu sin waan tokko yeroo mudannoon keessan bakkee ba'u kun sabboontuudha kun jinniidha kun maalidha hundumtu sabboonummaa qaba hamma Oromoo isaaf falmetti hundumtu sabboonummaa qaba xinnaas guddaas haa ta'u fokkataas bareedaas haa ta'u as ba'ee viidiyoo dalagee waa'ee Oromummaa isaarraa dubbate jenna hundumtiyyuu ofitti amanummaa qabaatee Oromummaa isaa waan beekuuf jenna waa tokko lamayidha Oromummaarraa ba'ee jechuudha. Dhaaba biyya bulchuu kanarraas ta'ee adeemsa jirurraas ta'ee waa'ee siddatirraas ta'ee itti argamee akka yaadisaatti ol ba'ee ibsata kun sabboonummaadha isinii galee malee namni tokko yoo dogongore laa kun sabboontuudha laa kun hayyuudha laa kun Abiyyiif dhaabbata laa kun Jawaariif dhaabbata jechuu hin qabnu maaliif namni tokko ni dogongora isaa akkuma dogongora isaatti gorfama malee fuutanii gara dhaabaatti makuu hin qabdani fuutanii gara bilchiginnaatti makuu hin qabdani fuutanii gara kaafaatti qabu hin qabdani namni tokko ni dogongora dhugaadha. Dubaay keessatti akkuma beeknu ijoolleen keenya achitti hin argamani baay'een isaanii Bangaaliitu jira achi sana keessa jechuudha. Garuu namni tokko yeroo haasa'u anamman hawwaadha jecha namaan jedhu danuu nan qaba garuu aniyoo maalan godhe maalan balleesse nama biraa maalan qaba mistira maalan qaba namni yoo an waa tokko jedhe namni sun maal naan jechuu danda'a jecha hubannoo godhachaa haasa'a. Amma mucayyoonni as ba'ee Bangaalii wajjin viidiyoon ishee suuraan ishee as ba'ee shooppiidha jettanii nutti falmaa jirtan shooppii miti. Normally Pakistan Bangaalii wajjin jirti mucaa sabboonaa tokko wajjin immoo TikTok keessatti argeen ture miidiyaa irratti argeen ture garuu sababa mucaa sanaaf jecha suura kana osoo poostii gochuu dhiisne nurraa tola maaliif mucaan sabboonaadha nama hubatudha nama yaadudha intala kana waan isheen dura dabarsitee itti himtee jaallachuu dandeessu Bangaalii keessa kan jiru maannoo Dubaay keessa kan jiru Bangaalii qofadha garuu intalli kun waan isheen irratti na aarsite namni tokko yeroo mudannoo argatu yookiin immoo yeroo dogongoro itti kolfuun nan barbaachisu maaliif hubadhee waan gadi fageenyaa keessa beekuuf jechuudha. Isinii galee garuu namni tokko yeroo waan tokko namaan jechuudhaaf jedhu of ilaalee of tilmaamee haasa'uu qaba. Intalli kun yeroo darbee ijoolleen Saa'ud Arabiyaa dhiira 9 ofitti finceessuuf hojjechaa turte lakkaa namni waan ofii qabu namaaf kataba dhugaadha.
kan nama sagal ofitti finceessisu kurnaffaa mucaa Oromoo sanatti dammaramuudhaaf jaalala uumtee jirtu isheedha. Kan ishee nuuf himti jechuudhaas baate. Ijoollee Saa'ud Arabiyaa jechuudha. Nama torbeetti deemee Makkaa umuraa godhu nama OMN gadi dhaabe nama haadhaaf abbaasaa irra darbe nama yatiima ollaa gargaaru jechuudha. Ijoollee Saa'ud Arabiyaa nama sagal ofitti finceessite nu arrabsaa turte isin galee. Nu arrabsaa turte garuu isheen ani maalii ofiin hin jenne waan hojjettee qabdu Bangaalii wajjin thinking goone dhugaa rabbiti hin yaadanne jechuudha. Maaliif isheen egaa over yeroo hirra ta'u waan ta'e deemtee gooti waan sana thinking goone Bangaaliin suni namummaan isaa Bangaaliyaa ta'u malee ishee jaallattee jiraachuu ni mala. You know isin galee ishee jaallattee jiraachuu ni mala. Yeroo isheen dhiira tokko wajjin argamtu fuudhee sana gadi xaqaxaqee gadi baasaaf jechuudha. Isin galee namni oo Bangaalii ta'e zeegummaan isaa Bangaaliyaa ta'u iyyuu malee itti dhagahamuu danda'a. Ijoolleen keenya waan qabdanii Bangaalii biraa yoo qabdan gaafa dhaqxan wajjin suuraa hin ka'ina. Yoo kaatan immoo way isuma wajjin jiraadha. Isarratti jaalallee biraa hin baafatina. Maaliif gaafa si laphee itti dubbattu intalli kun dhuguma sabboontu natti fakkaattee turte dhugaa rabbiiti. Laphee of ittee jechuudha. Waa'ee Abiyyi kana yeroo dubbattu dhuguma mucaan kun intala Illuu Abbaaboor keessa wambadeen akkasii hin jirtu iyyuu isheen akkasii diqaalaachi keessa dhaqxee dhalattee malee jechuudha. Isin galee intalli kun Illuu Abbaaboor himachaa isaayyuu sabboonummaatiin of himachaa nuyi Oromoof akkasii nuyi Oromoof qabsoofna hundumti Oromoof qabsaa jira miidiyaa isaarratti ol ba'ee politikii garuu waan gootee Bangaalii biraa qabdu osoo beektu ati dhiqaa ijoollee Saa'ud Arabiyaa hin taatu bar. Ijoolleen Saa'ud Arabiyaa shamarran ishee dhiirri ishee bakka makkoyyeef hin jirre dalagattee warra maatii isaa gargaaraa jiru warra masjiida meeqa biyya keessatti gadi dhaabee jiru. Isin galee garuu namni tokko yeroo waan namaa dubbatu yeroo ani mataan koo yeroo waan nama tokko haasa'u ani maaliidhee of gaafachaan haasa'a. Amma ijoollee baay'een yeroo waa'een tala sanaa maxxansu ati maalii jettanii na gaafataa turtanii komentii jalannaa barreessaa turtanii ani maalii jedhee of gaafadhee si waliin haasa'aa jira. Yeroo kotti ani shooppii dhadhee ostaaz irratti invaayitii ta'e si mormeera. Way ofii kiyyaas bahee shooppii dhadhee si mormeera hin mormine. Namni nama ta'e kan hin dogongoriin hin jiru addunyaa abadan. Isin galee garuu inni Bangaalii bira dhaqqanii intini jedhan kun sabboonaan tokkoof sabboontuun tokko dhugaadha. Viidiyoo koolii waliin haasa'anii dogongoruu ni malu. Koppii godhatee gadi kaawwatee maallaqa fidee ittiin as faraara'uu ni mala. Isin galee ittiin sodaachisee maallaqa irraa nyaachuu ni mala. Isin galee garuu inni akkasii osoo sabboonaan jiru osoo ijoolleen Oromoo jirtu Bangaalii wajjin kanaa ol qullaa taatee akkanatti footoo kaatee intiniite isaayyuu eekamsi kan ishee caala. Isaayyuu sabboonummaan kan isheetu caala maashaallah. Bakka intalli kun laphee of itte abbaan mana ishee biyya keessaa mucaa qabee taa'a. Isheen asii dhiira sagar ofitti finceessisiifti. Nama mataan firiizii ofitti finceessisiiftechaa turte. Ati kanaaf ofitti finceessisiiste Bangaalii. Isaayyuu Bangaalii bifa bareeduu osoo ta'e. Nama miidhagaa firiizii waan murateef ofitti finceessisiiste isaaf ijaazaa buute. Isaayyuu immoo namni yeroo waan tokko namaan jedhu of tilmaamaa of madaalaa haasa'uu qaba. Please yeroo waan tokko namaan jettan yeroo mootummaas haa ta'u kaddamaas haa ta'u qotee bulaas haa ta'u eenyuun yeroo qeeqxan dura ani maali jedhaa of gaafadhaa of gaafachuu qabdu. Yoo dura of gaafannee ani maaliidhee of gaafadhee waan ana wajjin nama daalu wajjin haasa'uun qaba. Isaayyuu ijoollee Saa'ud Arabiyaa nu arrabsiti maashaallah. Ijoolleen Saa'ud Arabiyaa nama of qabdu. Ijoolleen Saa'ud Arabiyaa Bangaaliin Saa'udii keessa hin jirtu abadan. Yoo jiraatte illee darbiteeti. Bagan Kuweetiin ta'e, bagan Dubaayii ta'e, bagan Saa'udiin ta'e hin ta'in jechaa turtan yeroo darbe. Isin galee yeroo akkasii mi'a amma maal jettan taddi sun mi'a amma ija keessa kamiin as baatee dubbatatta. Ija keessa kamiin yeroo engadda kana of dhiibdee of rukuttee ijoollee Saa'udii nu arrabsaa turte an dhuguma sabboontuu sisee. Because ijoolleen Illuu Abbaaboor maashaallah sabboonummaatti beekdhaanu maaliif maccaaftuu lama keessa waan ta'aniif jennaan. Isin galee Oromummaan kan isheen madditee waldaa maccaaftuu ramaarraa waan ta'eef jennaan sabboonummaatti of beekna malee bilginnaatti of hin beeknu. Laakiin namni tokko ni dogongora. Yoo dogongoree badii isaa sana ilaallatee jecha tokko namaan jedha. Isin galee si galee intala ishee hawwii eenyu jedhamtu sana biraan naagaa.
dhaaba feetee deeggari nuyi waa'ee siyaasatti dantaan qabnu hundi keenya Oromoodha dhaabaan adda taanii yaada wal mormine malee nuyi dhaabni isin deeggaraa jirtan uniif xalaataa miti isin galee garuu waan tokko yeroo mudannoon keessan mudatamu tokko yeroo fokkoon keessan tokko as ba'u yeroo fokkatan tokko shira akkasiiti itti na jabeessitanii irraanan kuttanii maaltu irraa citisiin jedhe mudannoo kee akka mudannoo keetti ofitti amaniiti badii kee irraa deebi malee nuyi dhaaba keessana hin deeggariin achi keessaa baay'isiin jechuu miti namummaa kee balleessuu miti baangaalii wajjin ol si baasuun garuu sirraa irraa deebiidha si galee sabboonaa kee amma qabattee jirtu sana wajjin deemi garuu yeroo waan tokko namaan jettu of ilaala haasee namni mastaawoti keessatti of ilaalee fuula isaa bakka fokkataa kana sirreeffatee as ba'a namatti so atillee waan qabdu ilaaliitti tilmaamaa waan tokko namaan jedhi namni akkuma arge of keessaa darbachuu isaa ijoollee Saudi Arabiyaa maashaallah nama diiniitiin guutamte moo akka kee miti makkaan ko Saudi Arabiyaa keessa jira malee Dubaay miti inni Dubaay irraa dhufee Jiddaatti makkaatti umraa godhu diinii isaa zambii isaa kana ofirraa dhiqu bukkee jirraa nuti nama harama dalaguu miti ijoollee diinii meeqatu jira sababa hawaatti ijoollee Saudi Arabiyaa walitti arrabsiti bakti isaayyuu osoo ofishee cawaataati osoo ofishee nama gaarii taati osoo ofishee sabboona akka ishee wajjin poostii godhamte nama hin dhibu isaayyuu bangaalee wajjin akka kana zabaarraqxee maal jettee mistira osoo qabdu as baatee ijoollee Saudi Arabiyaa laphee dhiibdee nu arrabsaa turte intalli sun yeroo darbe ijoolleen Saudi Arabiyaa nama halaalaan walitti dhufuu malee nama harama walitti dhufuu miti garuu namni tokko yeroo waan tokko dubbatu tilmaamuu qaba rakkoon keessan waa'ee siyaasaas dubbadhaa namas arrabsaa garuu waan jettaniif waan dubbattan tokko irraati tingi gottanii hubattanii waan tokko irraa haasa'uu qabdu ana akkasidha sabboontuudha ittiyuu na cibsitanii malee irraanan deebisni duubatti na deebisuudhaaf maaltu duubatti si deebisaa qabsa akkuma qabsooftutti akka beektutti laakiin qabsoo keessa dhoksaa sana osoo beektu nuyi narrabsin as baatee qabsoo keessa dhoksaa bangaalii wajjin qabsooftu bilisummaa argachuudhaaf ammoo sabboona Oromoontiin jette mucaanu mashaallaa nama yaadu nama fageessee yaadudha yaadanni haasee dhaggeeffadheera Facebook irratti isin galee nama hubachuu danda'u badin ishee duraan ilaallatu jedhe garuu obboleettiin keenya yoo dogongortee irra darbuu fi qabnaa jedhe sirreeffadheen jaalladhaa jedhe nuyi haftee bangaalii maaf jaallattee hin jennuuni maaliif waan jaallatee fi qabaachuu danda'a haa jaallatu rabbiin bultii isaan gidduutti bareechee akka isaan waliin jiraatan rabbiin haa godhu malee intalli kun yeroo poostii godhamtutti namni gurbaa sanatti maaf heerumtee way bareedan isheetti naafee way immoo gurbaa sana jaallachuu isheetti naafee osoo hin taane jecha ishee yeroo darbe ijoollee Saudi Arabiyaatiin jechaa turte viidiyoo ishee jala seenaatii ilaalaa namni yaaduu danda'u namni hubachuu danda'u ni galee ani mataan kiyya hawwan yeroo nama tokko qeequ waa'ee Zaaraatti yeroo darbe dubbadhe waa'ee Zaaraatti yeroo darbe dubbadhe ijoolleen danuun beekamtii haa dhaban iyyuu malee mudannoo hunuma qabu mudannoo isaanii sanatti shooppii jedhee namni irraa falmee jira hin jiru gandummaan kunis dhaabbachuu qaba intalli namaa tokko ni dogongorte dogongora isheetti immoo dhugaa ta'uu isaa 100% fudhattee xamantee irraa deebi'uu qabdi intalli ishee sunis Harargee arrabsaa turte amma isheen arra bangaallee wajjin gadi ba'ee fi intalli ishee gurbaa Harargee tokkana godhee akkuma siyaasaa godhanii kanallee shooppii dhadhanii kufanii kaanii nu mormaa turan harrammoo Zaaraan isheef sagalee taati waliif dubbatu tara miidiyaa OMN ti miidiyaan isaanii akka miidiyaa OMN miidiyaa uummata sabaaf sablammii Oromoo jedhame kana fuulli Facebookii Zaaraa intala kanaaf mormaa fuulli Facebook intala kana miidiyaan ishee Zaaraaf morma jechuudha laakiin walirraa dubbachuun keessan badii miti rakkoon qabu namni gorsee waldeeffata garuu yeroo quba tokko namatti qabdu qubni afur kun immoo sitti galagalee jiraachuu tingi gocha haasayisiin jenneen sigalee intala hawwii jedhamtu sigalee jira tingi godhi haasaa kiyya yeroo nama tokko waa tokko jechuudha jettu ani maalan qaba mistira maal hojjedheen qabaa jedhi kan hojjettu keessoo kee hojii kee rabbiif si qofatu beeka yaa nama wajjin hojjetti sanatti si beeka akkuma bangaalichi gadi si baasis rabbi bicha yoo nama satare malee namni of sataree hin danda'u akkuma bangaalichi si baasi jechuudha isin galee namni tokko
saba kam keessaa yoo haa ta'u jaallatee jennaan waan si jaallatee fi kaayyoo isaa waan beekuuf bangaalummaa isaa ilaaltee jaallattee yeroo waan irraa fudhattee waan sitti shaahanii si biraa intini biraa deebitee moo sabboonaa tokko argattee itti jettu isa waliin goote sana fuudhee si xaqaxaqa miidiyaa irratti macheen nan qabsaa jettee hayyotas Oromoos maal jettee walitti naqaa jirta namni diaspora ta'ee waa'ee qabsoo irraa dubbatu warra simmeetiin mataa irra ba'ee silumaayyuu takka nama biyyiin tuqe moo nama milkaa'ee hin agarreen gaarabbi takka nama biyyiin tuqe nama milkaa'ee hin agarreen abadan maal akka ta'e hin beeku namichi sun haqa qaba hojjeteera Oromoodhaaf amma haala gongoruyyuu malee hojjeteera laakiin namni kuni nama haqa qabudha namni isa tuqe takka nama milkaa'ee hin jiru garuu intalli kun immoo ani qabsaa'u ishee miti kaafaa'u ta'u ishee miti kaafaa'u kan deeggaran obboleewwan keenya Oromoo akka keenyaati laakiin yeroo waan tokko namaan jedhan tilmaamuutu wayya dhugaa rabbi ani yeroo darbe yeroo ijoollee Saudi Arabiyaa jedhan of jaallachisu osoo hin taane haqiiqa jirtu isin hima yeroo ijoollee Saudi Arabiyaa ijoollee Saudi Arabiyaa keessa harka 100 keessa harki 20 yoo dogongore harki 80 nama cawaadha nama eenyummaa isaa beeku nama diinii isaa malee waa'ee jannachana maal akka ta'e hin beekne akkamitti isaan waliin arrabsamu kan jedhu baay'ee natti dhaga'ame maaliif nama tilmaamuu danda'uudhaan nama yaadaa dubbatudha waan irraa dubbatu nama beekudha namni tokko yeroo as ba'ee laphee dhiittatee dubbatu of madaalaa amma yeroo baay'ee ijoollee hedduun kan itti taanan qullaa isaanii maxxansuun kananiisuuf maal beektu tokkoffaa Oromummaa waliin qabna lammaffaa amantaa Islaamaa waliin qabna sadaffaa immoo mudannoo hin tallisu mudatamtee qabdu waan hin qabuuf ani akkamitti mudatame ani akkamitti dogongora kana uume kan jedhu sammuu kiyya keessatti xiinxalee achumaan dhiisa jechuudha garuu immoo warra dhugaa viidiyoo noormaalii shooppii jedhee gogaan falmu kana likkii itti himna jechuudha maaliif yeroo isheen shooppii jettee mormitu tokkos akkuma kana dalagdee akkuma hawwii kana isheen yuuzaara irraa hubatte akkuma kana bor tokkos dogongorte shooppii dhatti ijoolleen Oromoo kanatti dogongoraa deemte allaqa wal balleessuudha kun wal fokkisiisuudha kun ni gadi nama dogongoree tokko bakka dogongora isaatti qeequuf arrabsuun namni sun haasirratuuf malee jibbaa isaatiif miti garuu immoo yeroo haasofnu tokko waan tokko ilaalee madaallee haasaa deemuu qabna moo akkuma nutti dhufe afaan keessaa darbachuu abbaan manaa keenya mucaa biyya kaayee mucaa qabanu nasiiti mataa firiiziif buuna isheetu nu beeka kan ishee immoo kunoo isa bangaalii wajjin poosti ta'ee fi kunoo har'a bangaalii wajjin osuma Oromoo wajjin ta'ee haa ta'u bangaalii wajjin dhugaa rabbi tokkichaati ani bangaalii dubartii bangaalii wajjin poosti godhamtu dhugaa rabbi marra na jibbisiiste osoo akkam simmeetiin mataa irra si ba'ee bangaalii wajjin poosti hin ta'in yaaki bangaalii wajjin dhaqxee simmeetii kee hin jedhin Oromoo kee biratti bu'e Yamma yoo biyya sin jirtan sana ijoollee sabboonan Oromoo hoon jiran ni gara biyyaa gala. Sinigalee nama mudannoo mudatamu malee nama dhaqee haa ta'uuf Bangaaliif ijaazaa bu'uuf ani gara laafisa akkasii hin qabu dubartii waan ta'eef maaliif ani Bangaalii wajjin waliin beeku. Bangaalii sin jettanii poosti gochaa turtan mucaa walloo kamiseetiiti. Bilbila isaanii itti bilbilee isin haasofsiisu akka inni haa ta'u gochuun hin danda'amu miidiyaa irratti. Sinigalee shamarran keenya dhaqxanii Bangaalii wajjin waliin quunnamtii hin godhatina. Haa gadhatus haa gaarumus haa ajaa'us haa qabaatus sabboonaa akka keessii wayya. Sabboontuudhaa miti sabboonaa akka keessii wayya. Haay Oromoo taatee akkamitti Bangaalii wajjin deemtee ciistaati. Maayini Bangaalii si jaallachiisu silmaamoo isaayyuummoo akka nama ofii cawaa ta'e ijoollee Saa'ud Arabiyaa laphee dhiitti arrabsaa turtiin tallisu ijoollee Saa'ud Arabiyaa. Ijoolleen Saa'ud Arabiyaa wallaalumsa isaaniirraa miira keessa galaniitii yeroo tokko mistirri ba'a malee ijoolleen Saa'ud Arabiyaa nama afur isaanii hin dhaga'amne nama ijaazaa malee waggaa tokko dalagatu jira mana madaamii. Moo akka keessan akka kutaa biyya biraa kana shiishaa dhugan dhiiraa wajjin wal keessa ta'anii poostii godhamanii miti ijoolleen Saa'ud Arabiyaa. Waa'ee isheen dubbattaa ammatti ani nama ofitti amanamummaa waan qabuuf haasaa jira. Dogoggora kiyya waggaa meeqaa irra darbee atiyyuu hin dogongoriin mudannoon kun anaa na mudate ofii mudamee argee nama mudannoo isaarraa waa tokko sii dubbataa jiru ani hawaan isin galee of guddisuu hin barbaadu malee of guddisuu hin barbaadu garuu namni tokko yeroo waan tokko dogongoru waa tokko balleessu badiisaa sana yoo beekaa haasee malee
وساسنا عشمات أسيم بوجا كان ساسون يكا نبيت إلى لما بدين شيء بنغالي وجن كان جرت سوران شيء كان نبيتي أسيم بو كان كين ينو كتب نتالي كان جولة سعودي نور رشتي أنا كنا ما تقولون فا يو أربسن نما دون فا تقوم في أربسن جاي نما دبتو مثل لكن جولة سعود أربيات زدامي ولد أربسن كونغو ما كن دوغون غورا بوشتي كشيء مثل نمي تقول جولة سعود أربيات دبتو إنكابو زنيقالي شوبي جتن جني وجتن نندكلونه قالوا شوبي جتني جولي جنا جالله كيسة قالوا في ديما ترن وي بانغالي وجول كون نمتي كمان يوكين أمو فيديو برادرن كنا شوبي جدامي دربي كان زارا كنا شوبي جدامي دربي كان هاوي جدامي أسيو لسنيت في ياو في ديما قرفون برات والبرلي سودا أستاذون كينيا اللي يورو أفير تاني شمرتوكو في الدن أبوليتين كينيا كنا أبوليتي سلاماتي سبون تودا دوبرتين هذا كينيا دوبرتين أبوليتي كينيا دوبرتي ورا كينيا جداتي قرص عملي كن شوبي دا ورا جد وترتين في الدنيا نون فالمسيسنا بليس ربين سودا دا سجمر وأنا كسر هندبتي نازل أستاذون أما جنا وكين أفيرو ديم دون تلا كان بيكم وكما كان شوبي كشين جتة جرت فالمتوق جتول كان فيو ورا شوبي جرو له نون نفيرينا سنيجالي والبرلي سودا والدوغون غور سودا مالي بدي سنرا والديبسو يوكين مو ولي فيادو هنجدم يوكين ولي فيادو هنجدم والبرلي سو تاسا والبرلي سو جدم سنيجالي كان ثنيف مع ما بيجم سكورا قالوا يروان تكون ما نجنو أنا هوان وان تكون ما نجنو بربالي أنا يوم مالي نقد أنا ما كميتي جد أول مدالين جت تكون ما نجنا سنيجالي جت تكون ما نجنو بربادو جت تكون ما نجتشو بربادو جت تكون ما تموجاسو بربادو وفيك يوم مالي يدي وفقافة إنما سنة كيك عمله إنما سنة عرفت عمله فيا بيا سنة عرفت نملب أما سبونا رجعتي جرتا مجا بريدا ما شاء الله كرو كان سينا سندكني بنغالي في جازا بودي فيديو كبدا أكملتني جولي سعودي عربية